كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد دواتو تكيني كبجمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بغنا غان دفتن ترتين تيسن وجاتات كون قود صدفادا حقوق الأولاد akkata haka jollen hada barra qabdu takkaw akkata guddisa isanii waan jawlaallaa nu wajji tura duuba yeroo dabre keessatti irraa haasoyne jira diin irratti guddisuun akka barbaachisuu fi ilmaan gartee karaa rabbii irra guddatte haadha abbaadhaan abboota isaaniitiin jannata keessatti akka waliin qabaman akkuma san hadiisatti nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam hojiin ilma namaa ni dhaabbatti waa sadi malee jee sadan san irraa tokko ilma gaarii haadha abbaa isaatiif rabbi kadhatuu jenna. Amma immoo wanni ilaallu qooda sadaffaa kana keessatti ilmi namaa laafee jiraa waan jiru ilaalla. Walaqad istahana kathiirun min alwaalidayni bihadha alhaq. Haadha abbaan hedduun haqa guddaa tana ni laaffisan. Lafa kaayaan waa'ee guddisuu ijoollee tana irraa dantaa dhaban. Fansaa'uu awlaadahum. Fa'adaa'uu awlaadahum wa nasuuhum ka'an laa mas'uuliyyata lahum alayhim. Ijoollee isaanii ni dhiisanii lafa dhiisanii ni irraanfatanii akka waan itti gaafatamummaan hin jirre takkatti ilaalaniiya. Laa yasaluuna ayna dhahabuu walaa mataa jaa'u. Ijoolleen isaanii eessa akka deemte yoom akka dhufte eessa akka turte waa takkallee wanni irraa quba qaban hin jirtu wanni irraa beekan hin jirtuya. Kun gartee eessa deemte jee ilma ofii gaafachuu qaba abbaan. Eenyu wajji deemte yoom dhufte yoom asirraa deemte jee qorachuu qabaaya. ولا من أصدقائهم وصحابهم جالل نساء إنه وجد ما إنه ولد دها توانجو بيكون برباچي ساتا كان هندو فراديسن هذا بانغرينغا يا ربي سانا كتيجو ولا يوجهونهم إلى الخير المانساني خير تكجيل سودا دبان ولا ينهونهم عن الشر هم ترجو لساني لو دبان ومن العجب أن هؤلاء يحرصون كل الحرص على أموالهم يحفظونها وبحفظها وتنميتها والسهر على ما يصلحها مع أنهم ينمون هذا المال ويصلحونه لغيرهم غالبا الرهدو غرتي قبين إساتني بولو لبان دلدل إسا أويرو إسا هجي إسا تعدد من دا إسا أكلوكت اتيادي قاتل اتبول ساعة تك دقيقة تك إرادة برسون فل هجي إسا ilmaan isa ramudan tarab hojiitti yaaddoo waan gaarii ta'e osoo maa jiru ilmaan hojii sanii gad godhe dalagaa isaatii gaditti ilaale dalagaa ni jabeesse ilmaan ni laaffise dalagaa yeroo isii qorqotee xiqqoo takka irraa boodatti naanu ijoollee immoo akkasitti fardeessuu diti kun dogoggora ijoollee teessan qabeenya keessan daran jabeessaa jechuudha wanni jechuu feene wanni jechaa jirru akkuma qabeenya addunyaa jabeessitanitti hojii jabeessitanitti ilmaan keessanis jabeessaa yoo ilmaan san daran jabeessaadha. Qabeenyi kun irra hedduu walumatti qabanii nama birootiif lafa kaayanii biraa du'anii nama dhaaluu hafaa jechuudha. Ijoollee waan du'a boodallee nama fayyadu jechuudha. Qabeenyi immoo du'a booda sin fayyadu. Namumaa dhaaleef tahaa jechuudha. Yoo akka reefu jennetti sadaqaa jaariyaa waqfii waa'eetiin keessatti waan takka dalaydee qabaatte malee qabeenyi guddaan ati lafa dhiiftee deemte nama adda hidhatuutu jira ati gartee qullaa keessaa haftee jechuudha. Ilmaan keessan akka qabeenya keessanitti jabeessa takkaa'u qabeenya kanaa olitti ijoollee jabeessa qabeenya guddaan hin dhufne ilmaaniya. Amma lawlaadu falaysu minhum fi shay'in ijoolleen gartee haadha abbaa gadii biratti qabeenyuma malee ilmaan wahittiin herreganiya. معنى المحافظة عليهم أولى وأنفع في الدنيا والآخرة. جولتنا تيسوت جولتنا إيبوت جولتنا جبيسوت الدنيا في آخرة الله سانيفجار. وكما أن الوالد يجب عليه تغذية جسم الولد بالطعام والشراب وكسوة بدنه باللباس كذلك يجب عليه أن يغذي قلب ولده بالعلم والإيمان ويكسو روحه بلباس التقوى فذلك خير. أكما قبا جولة تيساني تياد ilmaan keessan uffata uwwiftan
ilmaan keessan uffata adda addaa haaraa dhufe itti bittan kophee itti bittan waan adda addaa jawwaala itti bittan waan taphattuun itti bittan kun qaama tajaajilu jirtan jechuudha. Akkuma san nyaata adda addaa waffartaniif qopheessitaniif ijoolleen teessan waan feete nyaatti waan feete dhugdi waan feete uffatti maashaallah kun osoo waan gaarii tahee jiru qalbii isii yoo qoonqoo qalbiidhaa qoonqoo iimaanaa qoonqoo ruuhiidhaa quba qabdanii irraanfachuun taate irraanfachuu isin irraan barbaachisu akkuma qaama uffiftanitti iimaana qalbii ijoollee teessanii uwwisa akkuma qaama nyaachiftanitti iimaana qalbii ijoollee teessanii taqwaa sodaa rabbi iimaana qur'aana islaamummaa ijoollee teessan qalbii isii dhihana akkuma qaama dhihatanitti qalbii isii tajaajila akkuma qaama tajaajiltan akka gubbaa uwwiftanitti keessas iimaana diini taqwaan sodaa rabbiitiin uwwisa kana wanni barbaachisu jechuudha. Gubbaa qofa gartee tajaajillee keessa irraanfachuun gubbaa qofa uwwifnee keessa daara qullaa qalbiin isaanii deemuun hin barbaachisu jechuudha. Akkuma gubbaa uwwiftanii daara baaftanitti keessa uffata taqwaatiin ijoollee teessan uwwisaa isiniin jennaa nama hunda rabbi haa gargaaru ilmaan isaa diin irratti rabbi haa guddisuu fi warra ofiifis karaa rabbii qabatee ilmaan ofiillee qabsiise rabbi nu haa godhu. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.